هيا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا كبجمتوتا كينيا كان إدو غراغراتي سنيني فيديو channel نور الدين تي في يتو رامبرنوت ساينسي ولا جلا سني دربا جرو أكسم أي سي تي سني دربا جرو هردفا جرتان بكا جرتان اتجا نجا في جال ربي سنر هاجرات سنين جتا سبسكرايب gochuu like gochuudhaan share gochuudhaan warreen gargaaraa jirtan hedduu galatooma subscribe ni keessanis kan channel keessanii kunoo waan keessanii jira maashaallah jecha arra video biraa takka qabadee dhiyaadheetiin jira sila waa'ee gubama soorataa yeroo nyaanni bullaa'u jechuudha fi mitochondria caasaan jedhamu caasaalee seelii keessatti isaawwan ijoo gaheen isaanii maali waan jedhugaa as keessatti isiniif ibsuudhaan yaalii godha. seelonni dalagaa isaanii raawwachuuf anniisaa isaan barbaachisa. seeliin tokko qaama namaa keessatti seeliin bu'uura qaama orgaanizimii lubbu qabeeyyii ta'uu hubannee jirra. seelonni kunniin dalagaa isaanii raawwachuudhaaf fakkeenyaaf seeliin maashaa dalagaa isaa raawwachuudhaaf just wanni inni barbaadu maali anniisaa yookiin soorata barbaada. anniisaan isaan barbaadan kunis anniisaa kanas soorata irraa adeemsa gubama soorataatiin kan isaan argatan jechuudha. anniisaan seeliin tokko hojjechuudhaaf barbaadu suni maaliin adeemsa maaliitiin adeemsa gubama soorataa yookiin bullaa'insa nyaataatiin jechuudha. gubamni soorataa adeemsa seelii keessatti walnyaatinsa keemikaalaa gaggeessuun nyaata irraa anniisaa yookiin ATP adenosine triphosphate oomishuuti jedha. adeemsi kunis adeemsi gubama soorataa tokkoon tokko seelota keessatti waan gaggeeffamuuf hargansuu seelii keessaa fayyadamuunis ni waamama jechuudha. hargansuu seelii keessaa jedhamuunis ni waamama. maaliif adeemsi gubama soorataa kun tokkoon tokko seelota keessatti waan gaggeeffamuuf jechuudha. hargansuu seelii jedhama jechuudha. hargansuu akka seeliitti ilaalama seelii keessaa jedhamuun beekama. adeemsi gubama soorataa bakka lamatti qoodama. adeemsi gubama soorataa kunis bakka lamatti qoodama. isaanis tokko gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu. that means anaerobic respiration iseen jechuudha. gubama soorataa oksijiinii malee without oxygen jechuudha. bakka oksijiiniin hin jirretti soorata gubama soorataa gaggeeffamu jechuudha. fi gubama soorataa oksijiiniidhaan gaggeeffamu that aerobic respiration kennu jechuudha. kanaan gaggeeffamaa jechuudha. bakka kanatti gubama soorataa oksijiinii malee anaerobic respiration isa ennusaan yoon ilaallu gubamni soorataa oksijiinii maleedha. kan oksijiinii malee gaggeeffamu gubama soorataa oksijiinii malee jedhama. innis anaerobic respiration jedhama. kunis gubama soorataa oksijiinii otoo hin fayyadamin raawwatamudha jechuudha. without oxygen by using using an oxygen gases. osoo gaazii oksijiinii hin fayyadamin jechuudha. nyaanni suni gubamuu sooranni suni gubabee gara anniisaa kennuutti kan isa ceesu jechuudha. kan gaggeeffamus saayitoopilaazimii seelii keessatti gaggeeffama. seelota gurguddaa ani dubbadhee turee jira. saayitoopilaazimii membrane seelii fi nucleus waan jennee seelota gurguddoo kanneen keessaa saayitoopilaazimii keessatti gaggeeffama jechuudha. adeemsa gubama soorataa kana keessatti sooranni oksijiinii malee waan gubatuu fi guutumaa guututti waan hin caccabneef anniisaa xiqqaa ta'etu 2ATP oomishama jechuudha. anniisaan seelii saniif kennamu anniisaa yookiin soorata anniisaa xiqqaa ta'edha jechuudha. enerjiin jiru xiqqaadha. ATP kennuun jechuudha. adeemsi gubama soorataa kun bineeldota keessatti yommuu gaggeeffamu asiidii laaktik fi anniisaan yoo oomishamu biqiltoota fi raacitii faa keessatti immoo ittaanoolii kaarboon daayoksaayiidii fi anniisaatu uumama jedha. bakka kanatti immoo garaagarummaa jira. tokko adeemsi gubama soorataa kun bineeldota keessatti yommuu gaggeeffamu asiidii laaktik fi anniisaa asiidii laaktik jedhamuu fi anniisaa yoo oomishamu jedha. waa lamaa oomishama jechuudha bineeldota keessatti. asiidii laaktik jedhamuu fi anniisaatu oomishama. biqiltoota keessatti ammoo just biqiltoota keessatti inni kun jechuudha. biqiloota keessatti jechuudha. raacitii faa fakkeenyaaf ittaanoolii kaarboon daayoksaayiidii fi anniisaatu uumamaa jedha asitti. maaliif asitti kun garaagarummaa biqiltoota keessattis bineeldota keessattis adda adda kaa'ee jira. gubama soorata oksijiinii malee kan bineeldota keessatti gaggeeffamu.
please qabadha reaction kana qixa sirriitti qeexaa sirrii qabachuudha qabdan reakshinii yookiin gubama soorataa oksijiinii malee kan maal keessaati kan bineeldota keessa gaggeeffamuti wanni kun yeroo hedduu fatanaa wajjin wal qabata gulukoosiin yeroonii fi sooranni gulukoosii yeroo gubatu jechuudha oksijiinii malee yeroo gubatu kana uumama jechuudha addan akka kana uuma plus 2 ATP energy xiqqaa tokko jechuudha anniisaa xiqqaa tokko kana uuma inni kun maali acidii lactic jedhamu jechuudha lactic acidii kennu jechuudha lacticidhaa fi annisaa 2 ATP waan jedhamu uumama garuu gubama soorataa kan oksijiinii malee biqiloota keessatti fi raacitii faa keessatti kan gaggeeffamu gaa gulukoosiin oksijiinii malee gizee biqiltoota keessatti gaggeeffamu ittaanoolii C2H5OH waan jedhamu kana jechuudha plus carbon dioxide plus 2 ATP energy kana akkanatti biqiltootaaf kenna jechuudha akka kanatti gubamni soorata yookiin anniisaa nyaata biqiltootaaf kennu san faayidaa kennu san ATP anniisaa waan jedhamu kana bifa kanaan maddisiisaa jechuudha akka kanatti productioniin kun wal nyaatinsi keemikaalaa kun gaggeeffamuudhaan anniisaan kun akkana produced ta oomishamaa jechuudha bifa kanaanii soorata mataa isaanii gaggeeffatu jechuudha gubama soorataa kan oksijiiniidhaan gaggeeffamu immoo just it's a difference between that difference garaagarummaa qaba oksijiiniidhaan gubama soorataa oksijiiniidhaan gaggeeffamu keessatti gaa gubamni soorataa kuni maal jennee fudhachuu dandeenya gubamni soorataa gargaarsa oksijiiniin gaggeeffamu gubama soorataa oksijiinii jedhama jechuudha gubamni soorata gargaarsa oksijiiniitiin gaggeeffamu oksijiiniin tol fudhannu kanaan itti fayyadamuudhaan gubamni soorata qaama keenya keessatti gaggeeffamu maal jedhama jennaan gubama soorata oksijiinii aerobic respiration jedhama jechuudha gubamni soorataa kuni gosa gubama soorata anniisaan hedduun keessatti oomishamudha isa kana keessa jechuudha anniisaa hedduu tokkotu energy guddaa tokko oomishama as keessatti gosa gubama soorataa kanaan sooranni oksijiiniin guututti waan gubatuuf anniisaa guddaa ta'etu oomishama jechuudha oksijiiniidhaan anniisaan kun wanti akka malee waan gubatuuf jechuudha anniisaa hedduutu oomishama fakkeenyaaf moolekiyulii gulukoosii tokko irraa anniisaa 36/38 ATP oomishama jechuudha gulukoosii tokkorraa jechuudha anniisaa guddaa kanaatu oomishama dabalataanis carbon dioxide fi bishaan gadi ni lakkifama bakka kanatti jechuudha look maal fudhachuu dandeenya gulukoosii ida'u oksijiin bakka oksijiiniin jirutti gulukoosiin gubatu jechuudha gulukoosiin gaa soorata inni jira gaafa oksijiinii keessa gubatu guutuu waan gubatu jecha carbon dioxide H2O 36/38 ATP kan ga'u oomishama jechuudha sikkuno kanaaf ATP yookiin energy guddaa oomishama jechuudha bishaanii fi gaa kana energy guddaan kana jechuudha gubamni soorataa kun maayitookondriyaa seelii keessatti kan gaggeeffamudha inni aerobic respiration inni kun gubama soorataa oksijiiniidhaan gaggeeffamu kan inni kuni gulukoosiin gizee oksijiinii keessatti gaggeeffamu enerjiin uumamu kuni seelii bakka tam jaamtuu keessatti gaggeeffama seelii maayitookondriyaa jennuun keessatti jechuudha maayitookondriyaa seelii keessatti gaggeeffama kana ammoo saayitoopilaazimii keessatti gaggeeffama kanaafuu maayitookondriyaan burqaa mana anniisaa seelii jedhama jechuudha burqaa bakka anniisaan itti oomishamu akkaan jechuudha bakka anniisaan akkaan itti oomishamu jenneeni dubbachuu dandeenya jechuudha kana jechuudha kanaaf inni itti aanu waa'ee footoseenteensisii fi klooropilaastiidha. Footoseenteensisii fi klooropilaastiidha. Maaltu waan kana lamee walitti fida? Footoseenteensii jechuun maalime? Footoseenteensii jechuun adeemsa. Footoseenteensisiin adeemsa biqiltoonni nyaata mataa isaanii itti qopheeffatan. Akkaatuma nyaanni itti qophaa'u saniititu footoseenteensii jedhama. Klooropilaastiii maaltu footoseenteensii kana wajjin fidare? Klooropilaastiii jechuun caasaa halluu magariisaa qabu kan kilooroofilii of keessaa qabu. Just kilooroofilii of keessaa qaba. Biqiltoota halluu magariisa keessatti argamaniinis maali faayidaan isaa ifa aduu gara keessa biqiltuu sanitti nyaanni akka qophaa'uuf jechuudha. Akka ho'aatti akka namni yeroo nyaata dalagu ibidda fayyadamee nyaata dalagutti yookiin elektiriikii fayyadamee nyaata dalagutti bakka ho'aa san kan ho'aa san akka inni dhufu akka inni aduu irraa harkifamee seenu kan taasisu jechuudha. Caasaa taasisu. Kanaaf klooropilaastiin hin jiru jechuun footoseenteesiin hin jiru jechuudha.
sigalee kanaaf hidhata guddaatu jira. Photosynthesis jechuun maali kan jedhu gaa photosynthesis gaa akkuma namni isin jee adeemsa biqiltoonni halluu magariisa qaban baala biqiltootaa keessatti soorata mataa isaanii ittiin gaggeeffatan jechuudha. Kanaaf biqiltoonni magariisni sabaphuu fi baakteeriyaa muraasni adeemsa photosynthesis jedhamuun soorata isaanii ni qopheeffatu jedha. Biqiltoota magariisa akka sabaphuu baakteeriyaa muraasni sabaphuu fi baakteeriyoonni muraasni soorata adeemsa photosynthesis jedhamuun ni qopheeffatan isaan jechuudha. Bineeldonni soorata isaanii qopheeffachuu waan hin dandeenyeef bineeldonni jechuudha soorata mataa isaanii qopheeffachuu waan hin dandeenyeef jecha soorata isaanii biqilootaa fi bineeldota biroo irraa argatu. Bineeldonni jechuudha biqiloota soorata qopheeffatan kanaa fi bineeldota biroo adamsuudhaan bineensota tokko bineensa biraa adamsuudhaan fakkeenyaaf qeerransi waan akka gadamsaa waan adda addaa kana adamsuudhaan sooratee jiraata jechuudha. Akkasuma gadamsi soorata biqiltoota yaamoo kana soorachuudhaan jiraata. Kun kanaa jechuudha. Kanaaf maaliif bineeldonni sun soorata mataa isaanii qopheeffachuu waan hin dandeenyeef biqiloota soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'an kana soorachuudhaan jiraatu jechuudha. Jechi photosynthesis jedhu jechoota Greek lama irraa kan dhufe yoo ta'u tokko isaanis photo fi synthesis kan jedhudha. Photo jechuun ifa jechuu yommuu ta'u ifa jechuudha. Ifa yommuu ta'u synthesis jechuun immoo qopheessuu jechuudha. Kanaafuu photosynthesis jechi jedhu jechuun adeemsa biqiltoonni magariisa nyaata mataa isaanii anniisaa ifa aduu jechuudha. Anniisaa ifa aduu fayyadamuudhaan anniisaa ifa aduu jechuudha. Ifa waan jaamusan ifa aduu fayyadamuun qopheeffachuutu maal jedhama? Photosynthesis jennan jechuudha. Photo jechuun ifa jenne synthesis jechuun ammoo qopheessuu jenne so ifa aduu fayyadamuudhaan nyaata mataa isaanii adeemsi ittiin qopheeffatan biqiltoonni magariisni jechuudha. Photosynthesis jedhama jechuudha. Kabira adeemsa kana keessatti gaawaa hedduutu jira. Adeemsi kuni maal ta'uu danda'a? Wantoonni gaa adeemsa photosynthesis keessatti wantoonni adeemsa photosynthesis gaggeessuuf barbaachisan tokko carbon dioxide dha. Bishaanii anniisaa ifa aduuti. Waan sadeen kana jechuudha. Carbon dioxide, bishaanii fi anniisaa ifa aduuti. Kanaafuu biqiloonni magariisni carbon dioxide qilleensa keessaa baala isaaniitiin argatu. H2O biyyee keessaa rifeensa hidda isaaniitiin xuuxuun gara tishuu zaayilamiitti dabarsa. Tishuun zaayilamii ammoo bishaan gara baalaatti geejjiba jechuudha. Tishuun zaayilamii kuni bishaan gara baalaatti ol akka inni ol geejjibamu taasisaa jechuudha. Adeemsi photosynthesis baay'inaan seelii baala biqiltoota orgaanelii chloroplast jedhamu keessatti gaggeeffama jechuudha. Adeemsi photosynthesis baay'inaan seelii baala biqiltoota orgaanelii maal jedhamu keessatti chloroplast jedhamu keessatti gaggeeffama. Adeemsa kanaanis biqiloonni magariisni anniisaa ifa aduu gara anniisa keemikaalaatti jijjiiru jechuudha. Anniisaan keemikaalaa kunis soorata keessatti kuufama jedha. Soorata keessatti anniisaan keemikaalaa kun maal ta'a? Soorata keessatti ni kuufama jechuudha. Adeemsa kana keessattis oksijiiniin gara atmosferiitti gadi lakkifama jedha. Qilleensatti jechuudha. Qilleensa atmosferii jedhamu kanatti gadi lakkifamaa jechuudha. Eenyu? Oksijiin. Sababa qilleensa oksijiinii jaamuun biqiloota irraa gara qilleensa atmosferii jaamu kana gadi lakkifamuuf jecha lubbu qabeeyyiin namootaa fi bineeldotaa fi bineensota illeen jiraachuu danda'an jechuudha. Osoonii fi biqiloonni adeemsa photosynthesisiitiin kaarboon dioxaayidii fi bishaan baala biqiltootaa keessatti bakka ifni aduu jirutti wanyaansi keemikaala jidduu isaanii kana gaggeeffamuudhaan anniisaan ifa aduu gara anniisa keemikaalaatti jijjiiramee osoo sooranni gulukoosii jedhamuu fi kaarboon dioxaayidiin oomishamuu baatee namni addunyaa kanarra jiraachuu namaas ta'e bineeldonni illee jiraachuu hin danda'an jechuudha. So hariiroon jiruu fi jireenya biqilootaa fi namu bineeldota jidduu jiru baay'ee murteessaadha jechuudha. Walitti hidhata jabaa qaba jechuudha. Okay? Walnyaatinsi keemikaalaa kun salphatti akka armaan gaditti ibsamuu ni danda'a. Oksijiiniin
oksijiniin adeemsa kanaan gadi lakkifamus hargansuu lubbu qabeeyyiitiif oola jechuudha. Carbon dioxide da'uu bishaan carbon dioxide plus water ni kennaa gulukoosii fi oksijinii nuu kenna jechuudha. Bakka maal jirutti bakka ifni aduu jiru jechuudha. Bakka ifni aduu jirutti nuu kennaa jechuudha. Bakka ifni aduu kun jirutti laal. So carbon dioxide plus 6H2O gulukoosii fi oksijinii nuu kenna jechuudha. Gulukoosiin nyaata biqiloota san taha, oksijiniin ammoo bineeldota wanta bineeldotaaf oolaa jechuudha hargansuudhaaf. Adeemsi wal nyaatisa keemikaalaa kan adeemsa fotoosinteesisii kunu kana fakkaata. Baala biqiltootaa keessatti gaggeeffama. Caasaa kanaaf wanni guddaan sababa ta'e maali? Kilooroofilii kana jechuudha. Kilooroofilii waan jennuun kanaatu sababa guddaa ta'e ho'i ifa aduu irraa dhufee baala keessa akka inni seenu kan taasise jechuudha. Bakka kanatti wal nyaatisa keemikaalaa kanarraa wanni hubannu tokko kana. Inni bira kilooroplastiin caasaa seelii biqiloota baala keessatti baay'inaan argamu ta'ee halluu magariisa kilooroofilii jedhamu kan of keessaa qabudha jechuudha. Halluu kanaa tokko inni soorata mataa isaanii akka isaan qopheeffatan isaan taasise jechuu asirraa hubannaa jechuudha. Kabira waa'ee garaagarummaa isaan jidduu jirume yooniif ilaallu garaagarummaa maayitookondiriyaa fi kilooroplastii. Maayitookondiriyaa fi kilooroplastiin orgaaneelota baay'ee faayidaa qabeeyyii ta'uu isaanii hubannee jirra. Mee garaagarummaa isaanii ilaallu. Maayitookondiriyaan seelota biqilootaa fi bineeldota keessatti argamudha. Seelota lamaanuu keessatti ni argaman jechuudha. Maayitookondiriyaa kennuun seelota lamaanuu keessatti ni argamanii seelii biqilootaas seelii bineeldotaa keessatti illee ni argaman jechuudha. Kanarraa hubannaa. Garuu kilooroplastiin ammoo seelii biqilootaa qofa keessatti argama. Kana garaagarummaa isaan lameeniiti. Inni biraa seelii keessatti bakka sooronni oksijiniin itti gubatudha. Maayitookondiriyaa jechuun seelii keessatti bakka sooronni oksijiniidhaan itti gubatu maal jedhama? Maayitookondiriyaa jedhama. Kilooroplastiin ammoo bakka fotoosenteesisiin keessatti gaggeeffamudha. Kuni fotoosenteesisii jechuun bakka nyaanni itti qophaa'u yoo ta'u, kun immoo bakka nyaanni qophaa'e itti gubachuudhaan faayidaa itti kennu, anniisaa itti kennudha jechuudha. Maayitookondiriyaa halluunsaa halluu maleessa halluun qabu jechuudha. Garuu fotoosenteesisiin halluu magariisa qaba. Garaagarummaa isaaniiti. Bakki kuni oksijiniidha fayyadama. Maayitookondiriyaa oksijinii ni fayyadama. Kun ammoo oksijinii maal godha? Gallakkisa jechuudha. Oksijinii gara alaatti adeemsa fotoosenteesisii kilooroplastiin oksijinii gara alaatti kan gallakkifamu godha. Bakka gubamni soorataa itti gaggeeffamuun bakki maayitookondiriyaa kennuun jechuudha. Bakka gubamni soorataa itti gaggeeffamuun anniisaa oomishuu fi kaarboon dioksayidii H2O fi kaarboon dioksayidii gadi lakkisuudha. Bakki kuni anniisaan ni oomishama keessa isaatti jechuudha. Garuu H2O fi kaarboon dioksidiin gadi lakkifama jechuudha. Adeemsa fotoosenteesisii kan jennu kana keessatti ammoo bakka ifni aduu jirutti H2O fi kaarboon dioksayidii fayyadamuudhaan adeemsi fotoosenteesisii gaggeeffamee gulukoosii fi oksijiniin oomishamaa jechuudha. Eessa keessatti? Kilooroplastii keessatti jechuudha. Kuni garaagarummaa seelota gurguddoo kana lameen jidduu jiru jechuudha. Bifa kanaan gabaabsinee irraa dubbachuu ni dandeenya jechuudha. Kuni maali? Adeemsa isaaniiti jechuudha. Kabira waa'ee gilgala 4.2 juudha. Gaafilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Seelii ilaalchisee himni sirrii ta'e kamii jedha? Waa'ee seelii ilaalchisee himni sirrii ta'e kamii jedha? Seelonni hedduu ija qullaan hin mul'atan jedha. Ija keenya qofaan hin mul'atan likkiidha. Seelonni bu'uura caasaa fi dalagaa orgaanizimoota hundaati. Likki orgaanizimoonni hundinuugaa seeliidhaan alatti hin hojjetan bu'uura jechuudha. Seelonni hammaa fi boca isaaniitiin garaagarummaa ni qabu. Likki hammi isaanii garaagara, bocni isaaniillee adda adda. Seelota namaatis ta'e seelii namaa kana keessattuu seelota hedduu jira, garaagarummaa jira. So the answer is what? Deebisaan maal jennaani? Deebisaan D'dha jechuudha. Deebisaan jechuudha. Sorry. Deebisaan E'dha jechuudha. Gaafiin lamaffaadhaa kanneen armaan gadii keessaa kamtu orgaanizimii seelqeenxeedha jedha. Orgaanizimii seelqeenxee namni seeladduudha. Ameebaan seelqeenxeedha. Arbi seeladduudha. Qurxummiin seeladduudha. So deebisaan maal ta'a? B'dha jechuudha. Ameebaatitu orgaanizimoota seelqeenxee jedhama. Gaafiin sadaffaa kanneen armaan gadii keessaa tokko caasaa seelii biqiltootaa keessatti qofa argama jedha. Seelii biqiltootaa qofa keessatti argamaa jedha. Suni maali? Cicha seeliiti.
cicha seeliiti jennaani biqiloota qofa keessatti kan argamu waan ta'eef jechuudha asirraa hubanna. Gaafiin afuraffaadha. Sadarkaalee gurmaa'insa baayoloojikaalaa xiqqaa irraa gara guddaatti yeroo deemnu maal ta'a jedha? Seelii, tishuu, sirna qaama orgaanizimii jedha. Seelii irraa tishuu uumama. Tishuu walitti dhuftee qaama uumti. Qaamni sirni qaamaa uumama malee kun hin ta'u. Seelii irraa tishuu jagaafiin baatuun jechuudha. Tun hin taatu gaa'ii. Baantu noo maal jetti? Seelii irraa gara tishuutti. Tishuu walitti dhufuudhaan qaama. Qaamni garaagaraa walitti dhufee sirna qaamaa. Sirni qaamaa garaagaraa walitti dhufee orgaanizimii jedha. Tuni sirrii amma. Gaafiin deebisaan baadhaa qacoola likkiidha. Orgaanizimiin bifa kanaa jechuudha. Kanarraa qabanna. Shanaffaan caasaalee seelii gubama soorataa fi footosentensisiin keessatti gaggeeffamu wal duraa duubaan kamii jedha. Caasaaleen seelii gubamni soorataa keessatti gaggeeffamu akkuma ammaan tana dubbanne gubamni soorataa maayitookondiriyaa keessatti gaggeeffama. Footosentensisiin kilooropilaastiik keessatti gaggeeffama. Soo kanaafuu deebisaan maal taa'ee? Gubamni soorataa nyaanni bakka itti gubamu maayitookondiriyaadha waan jenneef bakki adeemsi footosentensisii keessatti gaggeeffamu immoo kilooropilaastiik waan jenneef deebisaan maal ta'a? Aadhaa jechuudha. Aataati. Kanaaf gilgaala kanallee deebisaa isaallee asumaan irraa deebisaa isaa akkuma waliin ibsine kana irraa fayyadamaan isin hin ja'a. Waan nu hordoftaniif baay'ee galatoomaa hedduu isin jaaladha. Bakka jirtanitti yaada keessanillee nu gumaachaa jirtu jajjabaadha. Subscribe walii goonee guddisuun gahee keenya inna. Hagaan viidiyoo kana itti aanee deebii gilgaala boqonnaa kanaati wajji walitti aansee boqonnaa 5 isiniif eegalutti nagaan naa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.